Hello guys, akkam jirtu? Bakka deebitanii gara chaanaala keenyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee bareedaa fi viidiyoo isinitti tolu kan faayidaa isiniif qabu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hundi keessanii akkuma beektan Hamster Combat geemiiwwan garaagaraa akkasumas immoo fiicharii garaagaraa dabalee jira jechuudha. Geemii Hamster Combat namoonni baay'een keessan taphachaa jirtu jedhee yaada. Appilikeeshinii isaa buustanii taphachaa jirtu. Kanaaf namoonni baay'een keessan geemii Hamster irratti beeksisni isinitti baay'atee viidiyoo baay'ee isinirratti erguudhaan akkaataa itti geemii taphatanillee dhabdanii namoonni baay'een geemii sanallee dileetii kan gootanii ni jirtu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa beeksisa malee akkamittiin akka geemii taphachuudhaan kooddii irraa argachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Jalqaba viidiyoo yeroo darbe keessatti badhaasa akka isiniif qabadhee dhufu isiniif dubbadheen ture jechuudha. Viidiyoo sana keessatti akkamittiin badhaasa keenya viidiyoo guyyaa sana irratti hundaa'uudhaan carraa abbaa badhaasa guyyaa har'aa eenyu akka ta'u kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf maal goona jalqaba gara yuutuubii kiyya deemeetiin viidiyoo sana irraatiin liinkii fudhee badhaasa eenyuuf akka bahu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Liinkii koppii godheen fudhee keessaa baha jechuudha. Kana booddee gara yuutuub raandamiitti deebi'eetiin gara kiroomii kiyya deebi'eetiin koppii kan godhee liinkii sana irratti nan galcha jechuudha. Liinkii sana irratti galchin eenyuuf akka carraan akka bahu kan ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana irratti koomentiin 34 kennamee jira jechuudha. Koomentiin 34 kenname keessaati abbaan carraa eenyu akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Carraa ni buusne jechuudha. Waaw kun akkuma argitan Abdul Majid kan jedhu ture jechuudha. Maqaan sir wajjin jirra kan jedhu ture. Si wajjin jirra jechuudha. Barbaadeetanitti fakkaata. Si wajjin jirra kan jedhu ture jechuudha. Abdul Majid badhaafama kaardii abbaa 50 taatee jirta jechuudha. Karaa teelegiraamii kiyya @saqala.com jettee irratti dhuftee na dubbisuu dandeessa jechuudha. Kaardii abbaa 50 na biraa qabda jechuudha. Kaardiin badhaasni kun kanaan hin dhaabbatu jechuudha. Akkasumas immoo yuutuubiin kiyya subscribe kuma lama galuudhaarraa kan ka'e kaardii badhaasa abbaa 100 qabadhee isiniif nan dhufa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanas jalqabaa kaasanii hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatina. Namni dirqama kaardii badhaasa argachuudhaaf jecha dirqama viidiyoon hanga xumuraatti ilaalamuu qaba jechuudha. Akkasumas immoo laayikii fi koomentii bareedaa irratti kennuu qabdu isiniin jedha. Kana hunda dursa immoo subscribe gochuutiin maatii chaanala keenya ta'uu qabdu isiniin jedha jechuudha. Amma kallattumaan appilikeeshinii buustotan akkamittiin akka irraa fayyadamtan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Appilikeeshinii baaskileetii kan Hamster Combat akkamittiin akka fayyadamnu kan isinitti agarsiisu ta'a. Gara appilikeeshiniitti haa deemnu. Appilikeeshinii keessa yeroo seentan haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Namoonni baay'een bakka kanaatti yogguu no thanks bakka jedhu kana yeroo tuqxan maal isin godha viidiyoo isiniif fida jechuudha. Isin viidiyoo ilaaluu hin barbaanne kanaaf no thanks bakka jedhu tuqxanii inni garuu maal godha gara viidiyootti isin dabarsa jechuudha. Kan koo garuu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma yoon ani no thanks kan godhute garuma geemii kiyyaatti na dabarsa malee viidiyoo tokkollee maal hin godhu naaf hin banu jechuudha. Kanuma kallattumaan amma maal godha geemii kiyya taphadheen isinitti agarsiisa jechuudha. Akka inni beeksisa garaagaraa natti fiduu fi akka inni beeksisa garaagaraa natti hin finnellee geemii taphadhee kan isinitti agarsiisu ta'a. Mee walumaan ilaalla. Amma geemii taphadhee xumureen jira jechuudha. Haala kanatti yeroo isiniif fidu isin maal gootu bakka gara gadiitii no thanks kan jedhutu jira. Bakka sana maal gootu ni tuqxu jechuudha. Viidiyoo ilaaluu hin barbaanne yoo ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo isin bakka sana tuqxan maal godha osoo isin hin barbaadin viidiyoo fidee viidiyoo isinitti agarsiisa jechuudha. Kan koo garuu akkuma argaa jirtan asirraati viidiyoo tokkollee fidee ittiin na jeeqaa hin jiru jechuudha. Isinis haala kamiitiin akkaataa kanatti akka fayyadamtan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Haala kanaatiin bakka kanarraatti taphachaa geemii keessan taphachaa yeroo isin geemii taphachaa deemtanii mootan maal godha kooddii isiniif kenna jechuudha. Kooddii inni isiniif kennu fudhattanii maal gochuu dandeessu ittiin kooddii keessaniitiin deemtanii Hamster irratti galchuudhaan keey keessan yookiin immoo qulfii keessan dabalataa argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattumaan akkamittiin beeksisa kana yookiin immoo viidiyoo kana akkamittiin akka irraa balleessuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. jalqaba gara settingii application settingii keessanii dhuftu kana booddee connections kan jedhutu jira bakka connection jedhu keessanii seentu jechuudha. Sana booddee gara gadiitiin maaltu jira
more connection settings kan jedhutu jira bakka sana irratti tuqxanii gara fuulduraatti dabarsitu private DNC kan jedhutu jira private DNC kan jedhu kana irratti yeroo tokko irratti tuqxanii maal gootu bakka kanaatti bilbila keessan irratti bakka automatic kan jedhu kana irra taa'a jechuudha isin maal gootu bakka automatic kan jedhu kana irratti kaastanii private DNC kan jedhu irra buufachuudhaan waan ani bakka kanatti barreesseeru dnc.adguard.com kan jedhu daa isa jalqabaa capital letter gochuudhaan haala ani barreesseeru kanaatiin barreessitanii save ni godhatu jechuudha yeroo isin haala kanaatiin save godhatan beeksisni isin osoo hin barbaadin no thanks kan jedhu tuqxanii beeksisni tasuma isin irratti hin dhufu jechuudha isin hin jeequ jechuudha asumaan lammaffaaratti kanan isinitti agarsiisu akkamittiin toon firiidhaan akka argachuu dandeessan asumaan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha jalqaba gara telegram application keessan dhufuudhaan warri channel keenya keessa hin jirre yookiin immoo channel keenyatti warri hin dabalamne kiyyaa tech jechuudhaan channel keenya search gootanii itti dabalamtu sana booddee linkii ani isiniif kaa'eeru tokkotu jira linkii ani isiniif kaa'eeru linkii kanadha linkii kana irratti yeroo tokko ofirratti tuquudhaan gara fuulduraatti isin dabarsaa jechuudha kana booda bakka gara gadiitiin start kan jedhutu jira bakka start jedhu sana irratti tuqxanii gara fuulduraatti isin dabarsaa suuraa haala kanaatiin isiniif fida suuraa isiniif fidu kana banuudhaan kooddii suuraa irratti isiniif kennameeru sana bakka kanatti ni barreessu jechuudha ammaanaaf 92 naaf kennamee jira haala kanaatiin barreessin kooddii sana nan guuta kana booddee haala kanaatiin chaanaalii 4 isiniif fida chaanaalii inni isiniif fidu kana arfan isaanii join gootanii next step kan jedhu irratti tuqxanii gara fuulduraatti maal gootu ni dabarsitu jechuudha amman chaanaalii already chaanaalii hedduutti makamee jira jechuudha kanaan dura waan fayyadamaa tureeruuf chaanaalota isaanii baay'ee itti makamee jira jechuudha haala kanaatiin join gootanii hunda isaanii join godheen jira kana booddee maal gootu next step ni gootu jechuudha follow kan jedhu yoo barbaadan dhiistanii bira darbuu ni dandeessu dirqama miti jechuudha inni kana booddee ammas maal gootu join kan jedhutu jira irra deebitanii bakka sana maal gootu tuqxanii ammas irra deddeebiidhaan haala kanaatiin isin gaafachuu ni danda'a haala kanaatiin irra deddeebiidhaan irratti ni galchitu jechuudha kana booddee submit your tone address jedha tone addressii keessan irratti fidanii ni galchitu jechuudha inni kan maal irraa isin gaafata trust wallet irraati fidaa galchaa isiniin jedha ani garuu kan recommend isin godhu trust wallet osoo hin taane tonkeeper keessan irraa akka fidanii irratti galchitanii jechuudha amman tonkeeper irraati fideen itti nan galcha jechuudha tonkeeper keessan keessa galtanii receive bakka jedhu jira bakka receive jedhu irratti ni tuqxu yoo barbaadan isin trust wallet irraati fidanii irratti galchuu ni dandeessu ani garuu tonkeeper irraati natti galcha bakka kana tuquudhaan copy nan godha jechuudha sana booddee gara telegramii kiyyatti deebi'een bakka kanatti nan galcha jechuudha waan copy godhee fideessan irratti nan galcha jechuudha kana booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha jalqaba maal gootu referral kan jedhutu jira bakka referral jedhu kana tuquudhaan hiriyoota keessan affeertu linkii keessan linkii inni isiniif kennu kana copy godhatanii namootaaf share gochuudhaan ittiin toonii hedduu isiniif kenna jechuudha kana booddee yogguu toonii keessan walitti qabattan baafachuudhaaf maal gootu withdraw kan jedhutu jira bakka withdraw jedhu kana irratti tuqxanii baafachuu dandeessu jechuudha amma koo gahaa miti naan jedha yeroo gahaa ta'u baafachuu nan danda'a jechuudha kanaaf viidiyoon guyyaa har'aa isiniif hojjedhe kana fakkaata jechuudha haala kanaatiin nama affeertanii toonii hedduu irraa argachuu dandeessu isiniin jira kanaaf viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jira isiniin jaalladha isiniin kabaja warri maatii channel keenya hin taane subscribe gochuun maatii channel keenya ta'a warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan like gochuun nu jajjabeessa isiniin jira waan isiniif hin galle comment jalatti nagaafadhaa goodbye